السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجم توتا في جالتم توتا إجول بيكيا شما كم جرتو نقوم فياكي سنين جا أنيس تول ربي الرح نجاكيا هرس أكو مكان دورا كوبينكيا كان اتفوفة تأت فيديو جبابة تكيتشورا فيديو واي برمسة سيناتيس تي برمسة أمانتا كينيا رتي كان باي سي نوغرغار جدي سموكيان اتيادي جتشودا سني فايدا برسنتا شنتما هنگا برسنتا ترباتما ابليكيشنو تا كنين لمانا نما سنيب إسراني فايدمتو جدي اتيادي سنيف كوبيسوف يالي تاسيتين جرى جتشودا كان دودا نمني أما دودا يوتيوب كي يرى وانتوتا أنا أمان دودا برسيستاي كم فول دورت دبرس fayyadamuu barbaadan nama ammaan dura YouTube kee kana osoo hin argin jiraate haala kamiin akkatti argatan isaan agarsiisuuf beeksisa gabaabduu ishee kan hin taasifadhu ta'a jechuudha. YouTube kee argachuuf jalqaba YouTube keessanirra ni seentan jechuudha mobaayila keessanirratti. Sana booda eega YouTube keessanirra seentanii as gubbaa bakka search kana yookaan wanta tokko itti barreessitanii barbaadanurra seentanii sana booda Jaafar Kamaal haalan barreessee isin agarsiisu kanaan search gootan jechuudha. Haala kanaan YouTube kiyarraa fayyadamuu yoo barbaadan jechuudha. Sana booda YouTube ni kiyya kan maqaan isaa Jaafar Tuube jedhu kana jechuudha. Maqaa isaa garuu Jaafar Kamaal jettanii search gootanii argachuu kan dandeessanidha. Isarra ni tuqtan jechuudha. Achi booda subscribe barreeffama diimaa kana yoo itti qindooftanii hin jiraanne amma dura itti qindaa'uudhaaf subscribe yookaan subscribe gootanii na hordofuudhaaf barreeffama diimaa kanarra ni tuqtanii jechuudha. Sana boodas darbitanii mallattoo notifiikeeshinii gurraattii kana irra tuqtanii akkasitti ni dhiistan jechuudha. Gara barumsa keenya har'aatti yeroo dabrinu ammoo barumsa appilikeeshinoota lama irratti hundaa'e isiniif qabadheetiin dhufe jechuudha. Barumsi har'a keenya kunis appilikeeshinoota kanneen irratti kan hundaa'udha. Appilikeeshinoonni kunneen namoota muraasa biratti qabatamaan kan hubatamee jiru ta'a jechuudha. Garuu namoota muraasa biratti immoo hin hubatamne jedhee waan inni itti yaadeef isiniif qopheessuuf yaalii taasischuudha. Appilikeeshiniin inni jalqabaa kun Islamic Daawaa kan jedhu kanaadha. Inni lammaffaa garuu gootota Oromoo kan jedhudha. Inni kun waa'ee seenaa gootota Oromoo amma parsantaa 50 akkas ta'u barachuuf jechuudha. Gootummaan guutuutti osoo hin taane gootota Oromoo kanneen umrii dheeraa lakkoofsisan akkasumas immoo qabsoo Oromoo keessatti bakka bu'aa uummataa ta'anii kan qabsaa'aa turan hunda hubachuuf appilikeeshinii gootota Oromoo jedhu kana kan isin fayyadu ta'a. Jalqabamee appilikeeshinii maqaan isaa Islamic Daawaa jedhu kanarraa yoo eegalle appilikeeshinii kanneen liinkii isaadha description YouTube kiyyarra kan inni isiniif kaa'u ta'a akkasumas liinkii isaa karaa Facebook kiyyaatti illee kan hin gadi isiniif dhiisu ni ta'a jechuudha. Liinkii sanarra tokkoon kallattiin gara Play Store keessanitti dabritanii buufachuu ni dandeessu jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii Islamic Daawaa jedhu kanarraa eegallu isarraa ni tuqxan faayidaan isaa maal akka ta'es walumaan hordofna jechuudha. Appilikeeshinii Islamic Daawaa jedhu kun kallattiidhaan daawaa afaan feetaniin daawaa yookaan gorsa waa'ee amantaa Islaamaatiin wal qabatu hundi keessan ni beektanii kallattiidhaan hordofuu ni dandeessan. Neetworkii ho'aallee baay'isee ho'aallee hin barbaadu jechuudha. Nashiidaa akkasumas manzuumaa akkasinitti mul'atu. Ustaazota garagaraa asirratti hordofuu ni dandeessan nashiidaa afaan feetaniin akkasumas daawaa afaan feetaniin Ustaaz Abu Haidar, Ustaaz Yaasin Nooroo, Dr. Zakir Amharik daawaa afaan Oromoo, daawaa Tigiranya, daawaa Islamic Drama Amaarinyaan jechuudha. Afaan Amharinyaatiin yookaan afaan Amharikiin hordofuu kan dandeessan ta'a jechuudha. Sheikh Ibrahim Siraj, Muhammad Awwal Nashiida, Ustaz Abdul Majid akkasinitti mul'atu jechuudha. Mufti Ismaa'il Menk kan jedhu kana hunda kana jechuudha. Raayyaa Abbaa Macaallee appilikeeshina kana keessatti hordofuu ni dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyumaaf an Yaasin Nuuruu akka itti hordoftan isin agarsiisuuf Yaasin Nuuruu isa jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda xinnoo ishee barbaaduudhaan viidiyoo isaa bakka baay'ee neetworkii ho'aallee waan hin barbaanneef appilikeeshinni kun neetworkii dadhabaa ta'in illee ni dalaga jechuudha. Anne jarrabe yookaan check godheetiin jira jechuudha. Isarra tuqxanii sana booda viidiyoo kana salphaatti hordofuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraan waa'ee daawaa afaan Oromooti yoo barbaadan daawaa afaan Oromoo kan jedhu sanarra ni tuqxan jechuudha. Agarsiisa isiniif gabaabsuuf osoo isin agarsiisin keessaa baay'eetiin jira jechuudha. Garuu mee isin agarsiisuuf akka sirriitti hubattaniif jechuudha. Eega appicharra seentaniin booda jechuudha maal akka gochuu qabdan sirriitti hordofaa jechuudha. Eega appicharra seentanii sana booda muraa sadii as gubbaa jirturra ni tuqxan jechuudha.
waan barbaadan filachuuf as gadi dhuftanii daawaa afaan oromoo kan jedhu kana isinitti mul'ata isarra tuqtanii afaan oromootiin daawaa feetan hordofuu ni dandeessu jechuudha. Gara application isa lammaffaatti yeroo dabru akkuma ammaan dura isiniif ibsee gootota oromoo ammaan dura darban kan yeroo dheeraa lakkoofsisan jechuudha qabsoo uummata oromoo keessatti. Qabsoo biyya keessaatis ta'ee alaatiin kan wal qabatu jechuudha gootota hedduu yookaan gootota lakkoofsi isaanii muraasa ta'an application kanneen keessa ni jira jechuudha. Tarii seenaan isaanii kun baay'isee kan isin fayyadu ta'a tariit immoo namni baay'een isin ajaa'ibu ta'a kanaaf parsantaa 50 hanga 40 isiniif ka'e jechuudha isin fayyada jedhee itti yaada jechuudha. Gootota oromoo jettanii search gootanii isa kanas ni argattan Play Store irraa jechuudha akkuma ammaan dura isiniif hime linkii isaadha jechuudha description YouTube kiyya keessa isiniif akka akkasumas immoo Facebook irratti isiniifan gadi lakkise jechuudha isarra ni tuqna jechuudha waa'ee gootota oromoo kana barachuu yoo barbaanne jechuudha. Akka isinitti mul'atu Abdiisaa Aagaa jira Abbishee Garbaatu jira dhiifama an tokkorra seeneeti jechuudha booda adeebi'u gootota hedduu kan of keessatti qabatee jirudha aappiin kun jechuudha. Abbishee Garbaatu jira Abaa'oo waa'ee Abaa'oo hubachuu waa'ee Abubakar Muusaa fi Agarii Tulluu Alamuu Qixxeessaa akka isinitti mul'atu jechuudha. Gootota kanneen hunda isaanii Ali Birraallee gootota kanneen itti makamee waan seenaan isaa galmaa'ee jiruuf waa'ee Ali Birraa waa'ee Baqqalaa Garbaa Asteer Gannoo akkasumas Baaroo Tumsaa akkuma isinitti mul'atu jechuudha. Bakrii Saaphaloo Baqqalaa Garbaa hunda jechuudha. Waa'ee gadaallee jechuudha. Waa'ee gadaa hunda akkas ol harkistanii irraa fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Gootota hedduu as gaditti isinitti mul'ata jechuudha. Taaddasaa Birroo Jeneraal Waaqoo guutuu hundumti isaanii keessanii jiran Maammoo Muzammel kana hordofuuf suuraa hordofuu barbaadan ilaaltanii irra ni tuqtan fakkeenyaaf waa'ee Abdiisaa Aagaa yoo hordofuu barbaadan Abdiisaa Aagaa kan jedhu kanarra ni tuqtan jechuudha kallattiidhaan. Waa'ee Koloneel Abdiisaa Aagaa jechuun akka isinitti mul'atu afaan oromootiin jechuudha kan isiniif mul'atu ta'a afaan oromootiin seenaa isaa sirriitti dubbisuu ni dandeessan akkas ol harkistanii akkasitti applicationota kanneen irraa ni fayyadamtu jedheetiin yaada jechuudha. Kanaaf isin yoo irraa fayyadamtan hiriyaa keessan tokko fayyaduuf share gootanii ittiin ni geessan anaafis hamlee tokko ni taatan jechuudha. Kanaaf viidiyoon kee har'aatis kan irratti kan dhaabbatudha. Torban darbe keessa garuu akkaataa tajaajila garaagaraa Itiyoo Telekoom irraas ta'ee lakkoofsota gabaaboo biyya keenya keessa jiran akkamitti akka itti argattan akkan isiniif qopheessu isiniif imeetiin jira. Inshaallah rabbuma nuuf jira. Kanaaf fuulduratti qophii sana of harkaa hin qaba applicationota kanneen of harkaa hin qaba fuulduratti kanneen isiniif qopheessu ni ta'a. Abdiidhaan wal eeggannuun isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.